kaasee irra deemanii isinii xumuraadhaafani. Nurraa dhugaan eeginaa jechuun jalqabe dura. Raayyaa abbaa machaa manni jaraatii fi manni abbaa fiixaa walirraa miilaan adeemsa isaatii sadiiti. Bottoodha bakki dhaloota raayyaa. Bakki abiyooti immoo aggaaroodha bashaashaadha waluma biraa jechuudha. Batteeni adeemsa kiiloomeetira meeqa taa'eetiyyi mootummaa Oromoo miti jedhee lubbuu isaa qaaliin Oromoof kennee raayyaan immoo nuti kiiloo 4 keessa jirraa jedheetiyyi ummata Oromoo waa keessaa fixanname qo'ime nama hunda inta xuruufiniiti nama hundatti bu'uuni dhugaa dubbachuun ta'uti. Ilaa amma iddee dubbatan iddee tokkorraa iddee tokko dubbatte sanarraa achirraa kaatee dhugaa kan kee uummanni si argaa deemuu gaarii. Gandaan immoo bashaashaa keessatti argamti. Ganda tokko miti biyya kan keetti ullee tun si gaafadhe naa deebiftee dhiyaatu. Angaarallee nan beeka. Maaliif beektaa? Nama tokko yeroo akkana miti jettee dubbattu ati Oromoo ta'uu kan kee zarii namaa yookiin zarii aan asirratti dubbadhe namni tokko bee bor yoo himatee dhe dhugaadha jechuun danda'amu. Garuu namni tokko yeroo namni ana akkana jedhu akkana miti gaafa jettu namicha sana ragaa fiduu qabda. Ragaa yookiin DNA yookiin akka khayruu kana ollaa nama ollaasaa. Ati ollaa miti atii fi Abiyyi ees amma mul'irraa fagaattu. Nu gidduu jira amsin gidduu. Nama tokko yeroo waa tokko waan hunda sobdee nama hunda yeroo arrabsitu namni illee na taazabee borillee guyyaa qiyamaallee irraa gaafatamta waan sobdurraa waan dhuga namatti buutu kanarraallee waa'ee Abiyyi irraallee miti. Ila abbaa barbaadde arrabsi abbaa barbaadde waan fedhe jedhe garuu sheekoliif nama guddaa waan jedhin nama du'ee qabri jiru waan jedhin borillee irraa gaafatamta atillee nama nafsii qabu siigalee nama du'aa jiru abbaan Jifaar mee maal sitti balleessan waa'ee abbaa Jifaar bira geessee beektaa qajeelfama manaaf dhiifama naa godha laa maal galatoome buleessa kiyya amma wanni thinking man asirratti ol geennee fi yaada siyaasaa wal gurgurachuu walirraa bituu rakkoo hawaasaa jiddu gala godhannee irraa dubbachuudha isin lamaayyoo walii deddeebiftan sirrii miti maalii fi isa qofa irraa dubbachaa walaa jirtaati lammaffaa inni illee takka nafichi amza naa obsi kaan ila sii fixa naa obsi Abiyyi miti nama biraallee an Oromoo yoo jedhe ati Oromoo miti jechuu hin dandeenyu winnaaddaadha Abiyyiin kan nu mormaa jirruu fi DNA isaa miduu hin taane siyaasaa isaa irra dhaabbanneeti politikaa irra dhaabbanneeti rakkoo hawaasa irra ga'aa jiruu fi bulchiinsa isaa irraan uummanni akka miidhamaa jiruudha malee. Okay, maaliif buuftuuni? Elaa asirratti gaaffii amma buleessi kan koo jedhe kan buyyaa bulchaa jiru Oromiyaa Abiyyi tun jiraate san gaafadha amma eenyuun gaafadhaa miti. Na kana jennaani. Sadeen kee xumurteetii abbummaa edif kennaa jedha. Okay, yalla. Hayyee baay'ee bareedduudha muneeree laali amma wanni naasaa ture akkana gorsuutii fi keessoo kadhaatu jira boraa kiraallee sodaadhu waan jedhutu jira. Lakki buleessoo waan hin dubbatu tokkoffaa rabbiin ofirratti beekaan dubbataa jira. Ilmi namaa tokko waan dubbaturraas waan hojjeturraas ni gaafatama. Amma waa'ee Oromoo dubbadhus waa'ee saba kanaa dubbadhus yeroo waa'ee biyyi dubbadhus kophaa kiyya kan qabrii seenuu beeka wallaaltuu jaamaa waan beeknu osoo hin taane nama akiraa ofiis beeku ilmi namaa waan dubbaterraa faana tokko ituun gaafatamin gara jannataas gara zaabaas akka inni beekaan dubbataa jira. Amma kan nuti irra jirru ummanni Oromoo amma dhumaa jiru gaafiitti ta'ee jiru kuni hin burjaaja'ini gam tokkotti deebi'a. Abiyyiin Oromoo miti. Oromoodha jettanii warroonni ilma abbaa gadaatuyyuu ektiraa dhawuu fi ilma abbaa gadaatuyyuu qayyee baara nuu fuduu fi jettanuu dhiisaa namichi Oromoo miti akkuma kaleessa wayyaanee sagalee tokkoon irree tokkoon kuffifne abiyootis akka inni Oromoon taane beekaati gar tokkotti deebi'a namitti kana bakka itti goonaa waan jennu irra jira. Ragaa fidi Oromoo ta'uu dhabuusaa jettan. Hayyee silas fideera ammas nas fida
waan kana kuffisu immoo fudhaa kottaa imbi Oromoodha yoo jettan an waan biraa isinirran barbaadu. DNN qorannee kana taanee sanaa miti. Ani kanan isiniin jedhaa jiru abbaan fiixaa haadha isaa Amaara fuudhee ijoollee lamarraa argatee wal dhabane nama biraatitti galee Abiyyi immoo ulfeessee ulfa ji'a sadiitiin abbaa fiixaatti deebite. Maanuma abbaa fiixaatti dhalate aggaaroo mana farsootti. Garuu kan guddise kan leenjises immoo Saamoraadha. Kan inni hadha fuudhee of jalaa qabu Goojjamee sanyii Miniliki. Namichi Oromoo mitiin jechuutti jira. Lakki haati isaa Oromoo gaafa Oromoo qulqulluu namichi jettan beeka. Oromoo qulqulluu gaafa jettanu aadaa gara keenyaas immoo hin dagatina. Aadaan gara keenyaa namni tokko gaafa ilma fuusisuu jedhee abbaa intalaa qofa osoo hin taane eessuma intalaallee qoratee fuudha. Oromoo qulqulluu kan jedhamu kana haadhaanis abbaanis qulqulluu mammaasatus gara keenya jira. Ilmi eessuma badaa fardi teessuma badaa ilmi eessuma badaanis ni jirti. Akkasumas mammaaksatu jira soddaaf surree wajjin kufuu yoo eessumni isaa Amaara ta'e iyyuu inni abbaan Oromoo ta'e eessuma baddee kanaafuu Oromoo qulqulluun jedhamtu narkaa ba'uudhaan dandeessan. Kanaaf Oromoon bakki biraa wanni gochuu qabdan namittiin Oromoodha jettanii warri miidiyaa irratti gabaastan seenaanis isin gaafata. Seerris isin gaafata gocha abiyooti godhaa jiru isinis wajjiniin qooddattaniit laftii bari'uu inafu akka namicha lugna tokkotu kaabuttaa nama buusu kana muriteera irraa guuri bakka nama lama sadii ni ga'a namicha Muniiroo namicha tuyyuu warroota biyyi deeggartan isiin kun isiniif beekadha. Namicha lugna tokkotu iyyuu laftii halkanii udaan isa qabee jennaani. Golgolaan gadi ba'uu sodaatee manumatti alba'e. Osoo albaatii sanatti dammaqee mana keessaa hin hariniyyi namni itti dhufe ganama. Dhufee maal kun jedhee gaafatee namni itti dheekkameetiyyi hin bari'u seeteetiyyi manatti agdeeyyi manatti albaatee jedheen namichaan. Warri Abiyyiin kufu seetanii Abiyyiin Oromoo miti jettan. Warroonni arra nuti falmiirratuu jirru DNN fidi jettan. Lafti akka kanatti nafu ni filisomnaa. Lakki sirkattiin qabneetii wanni si qabsiisu hin jiru dhaggeeffadhu. Asii waliyyuu dhaggeeffataa jira. Simiti kan daqiiqaa qabaa jiru. Mana abbaa keetii keessa seete. Hay. Kanaafuu waan Abiyyiin hin kumne seetanii arra warri nuun maggaaggaa jirtan. Warri dhumaatiin uummata Oromoo isinitti dhagahamuu dhabee nuun falmaa jirtan. Akka namicha manatti alba'ee sanan ta'ina. Abiyyi yookaan boru yookaan iftaan carraa sadiituu qaba. Yookaan ibada yookaan du'a. Yookaan immoo harkaa qabsaa'otaatti gala. Maal Oromoon kan bichaaru itti deebitaa keeru daqiiqaa siif daballa. Muniir daqiiqaa tokko sekoondii 20 qofa naalaatti ta'ifa sekoondii 20 Muniir. Qoy hamza keeruudha. Arraba dhiisi. Arraba miti wallahi hin arrabsu. Ay narrabsi bar. Ela. Soba sana nama arsa malee ani narrabsi. Qoy keeru. Dhiisi amma. Okay, itti fufi. Bakka daqiiqaa keetti fayyadami. Keeru itti fufi. Ani yaada biraan qabu Abiyyiin bulchiinsa isaa irratti mormuun mirga guutuu qabdu jedhee isinitti meera silan isinitti meeqadha. Garuu Oromoo miti jechuun mirga miti. Si galee Abiyyi Oromoo qulqulluudha. Kan beeku immoo nu warra ganda isaati. Akkuma keessanii jechuudha. Isiniin amma nama ganda keessaniitis hin beeka malee wanta isiniin beeku hin jiru. Akkuma kana mucaan kun ganda Abiyyii miti. Dhaggeeffadhuuti. Dhufeen qoradhee jedhe. Haadha isaa beektaa? Ani moo? Ni beekaan haati isaa Burraayyuudha. Haata Abiyyi. Inni immoo kan himate haati kiyya Amaaraa jedhee himate. Amaara jechuun naannoo keessan hin beeku malee naannoo keenyatti namni amantii kiristaanaa Amaara jedhama. Amaara jechuun amantii jedhe malee inni haati koo Oromoodha Amaara wanti inni jedhan jiru. Dhaggeeffadhu karaa keenyatti namni amantiin isaa kiristaanaa Amaara jedhamee beekama. Isiin Amaara. Amantii isii jijjiirtee Ahmad Abiyyis kiristaana Amaara jechuudha ree Abiyyis. Haati isaa kiristaana Musliima taatee Abiyyis kiristaana Amaara ree. Eega naannoo keessanitti namni amantii kiristaana Amaara ta'e. Amaara jedhama. Kiristaana Amaara. Amaara jennee waamnanu. Abiyyis Amaara. Nama kiristaana tokkoon Amaara jennan. Oromoos ta'e. Abiyyis Amaara ree. Abiyyis Amaara ree. Lakki shaadaa qabattee Ahmaditti heerumte haati.
Okay, Keeru, waa tokko si ila inni kan Amaara jedhee himate. Amaara jechuun taasisti Isaa miti qoy. Isteejii addunyaa irratti. Kullu si beekamoo isa beeka qoy mi'aati. Anatu beekamu sitti beektaanaa. Waa'ee kan keenyaa nu beekamoo si beeka. Dhaloonni si burraayyuudhaa si dhaggeeffatu sitti Abiyyi si beekamoo situ beeka reekee. Laa jechuun ati ijoollee isaati dura jalaa Ani ijoollee aggaarooti bashaashaadhaanis karuma sana. Simiti gaafachaan jira qoy Hamzaan tulluun gaafa. Ateessa tulluun qoy meenatti naannoo kamati. Kan keemee nutti. Okay, lamaaniin haasa'inaa yoo lamaan haasoftan hin jeeqama manni. Okay, Keeruu bichaadhaan haasa'a. Ishii na gaafadhu. Inni ilaa Abiyyi haati tiyya Amaara jedhee kan himate isteejii addunyaa irratti gaafa. Itti amantii jedhe malee inni waa'ee amantii malee waa'ee Oromummaa miti kan inni dubbate. Dhumate kun. Amantii Amaara jaamu jira. Waa'ee amantii. Naannoo Jimmaatti yoo kiristaana taate Amaara jennanu. Amaara bakka kanaan beeknanu. Akka Jimmaatti miti. Amaara jedhama. Abiyyi amantiin isaa Musliima moo kiristaana? Amma. Eenyu? Abiyyi. Namni kamuu erga dalagee guddate amantii fedhe gargaaruu danda'a. Amma inni beentee waan amma Abiyyi kiristaana moo Musliima? Hanganuma deebisika. Sana irraa nan gaafate. Waa'ee amantii. Isa abbaan deebisa qaba. Isa abbaan deebifata malee ana miti. Ati bara amma ati bara amantiidhaanii Amaara jechuun jira jettee bara amantiidhaanii Amaara jee malee. Okay. Sana sii deebisee himaan jiru beekaa dabsite malee sii galee bara. Laal amma wanni ati jettee obboleessa. Abbaan kee dhaggeeffadhu. Abbaan kee kiristaana yoo fuudhanii dhaggeeffadhu sittan hima. Fakkeenyaaf abbaan kee yoo asallamsiisanii kiristaana fuudhanii maal rakkoo qaba? Rakkoo qaba? Aboo kaabuta ummata short memory dhaggeeffatu ifannee jirra. Abiyyi akka Oromoon ta'e nuti dhalataa Oromoo ta'uu qabna. Waa hundaan rakkaadhaan qabna. Akka Abiyyi Oromoon ta'in akka Abiyyi Oromoon ta'in. Ragaa maalii qabda? Waa tokko baruu iyyuudhaan wanti jiru. Ragaa maalii qabda? Na caala ragaa baata? Kaabutta. Faayidaan tokko hin jiru bara. Wanti tokko hin jiru garuu dhugaa jiru sitti mun dirqama. Ragaa fidaa. Ijoollee kana Ana kan hordaan naman tutaanaan oomaa. Kaabutta. Ofen qaanfachiisin ijoollee kana gadi buusin. Dhugaa jiru sitti mun Gadi buusaa kabajan beektu jedha. Kana jechuun ummaarraa quban qaban jedhe. Dhugaa barbaanne tan miti si haji buta. Lakki wanni dhugaa sirra barbaadan dhugaa qawweedhaan deeffannaati. Dhugaadhaaf miti kan simbalu maayirtanu silaasa. Aboo diisin erga dhugaa Ijoollee kana nurraa buusraa beekti abboo. Kaaba nurraa buusi kahaa. ijoollee dhimmaan waamtu kana gadi buusaati waayee gadi buusaa ishee Kaabutta. Kaaba. Buusi ijoollee kana dabaree kana rakkoon jira. Ani waan isin jedhe Muutii qabatee Hamzaa buuse yoo haasawa. La, sok miti asa ulamni Munir mem miti gora da sekondi kudaniif kaba miti godi met sagade Okay, galatom aka gotu she kaba buta dhugaa rabbiin siin jedhaan Abu Amirii miidiyaa kee irratti sagantaa affeerraa waa'ee dhimma habiyyiirraa ummanni bal'aa sagantaa qabiitii torban dhufutti sagantaa qabiitii ummanni jaanje'ee jira irriba keessa jira nuti seenaa kana baruu barbaanna gowwomnee jirra sammuun keenya akkuma inni jedhe bitamee jira kanaafi keessattuu ijoolleen mootummaa biltsiginnaa kana deeggarani osoo hin beekin deeggaraa jiru umbarannee barumsa waan hin qabneef isa deeggaraa jiru miidiyaa keerratti nuuf affeeri karaa FB'dhaan nuuf affeeriti daqiiqaa 20 saatoo daqiiqaa 30 saatoo kennii fi ummanni Oromoo sagalee kana bittinsee barachuu qaba dhugaa rabbiin sitti maayiraani dhaloota waa baratu ta'uu qabna nuti siigalee jira kana addunyaan baruu qaba anamma dhugaa waan baay'een baree waan baay'ee nu badhee akkasumas immoo warroonni fakkaatonni akka koo sirni kun sirna hakkamii ta'e
kaleessas Oromoon sirna akkasii jalatti nu garboonfatee Oromoodha jedhee nu gurguree nu ajjeesee akkuma Abbaa Jifaarii dabalatee eenyu Goobanaa Daacee dabalatee eenyu namichi Kumsaa Borodaa dabalatee akkuma nu gurguraa turani akkuma kana dabaree isaa ilmi isaanii nu gurguraa waan jiruuf kana gadi fageenyaan dhugaa Rabbiin sitti maaraan miidiyaa keerratti yoo qidaamees ta'es yoo guyyaa lafaa ta'es Abu Amiirii wajjin karaa keessaa waliin dubbadhaati miidiyaa keerratti nu affeerii barachuu qabna gadi fageessine ijoolleen Jimmaa kuulloo ijoollee shanan gibee miti kuulloon maal barbaadu seenaa kana dhosku barbaadu seenaa kana dhoskanii Oromoon akka isheen maqaa baddee Oromoon nama nyaata Oromoon budaadha Oromoon nama gurgura Oromoon nama jaallatu Oromoon bineensa nu echisiisuufidha Oromoo jechaa jiru soo kanaaf nu seenaa barachuu barbaanna dhaloota seenaa baratu malee dhaloota seenaa nyaatu miti kanaaf miidiyaa keerratti nuuf affeeriin siin jedha galatoo milfaadhu itti fufaa. Shamarran keessaa Abdullah bakka takka namni as keessa jirtan kun nama 10 irratti saahiba keessan 10 irratti koppiliinkii godha sagantaa biree hedduu oofaa jirra sigalee sagantaa barnootaa ta'a ajaa'iba Abu Muniir sagantaa numaatu kennineetiif akka gaariitti irraa barachuu qabna. Lakki bakki ani komiin qaba. Ijoollee teenyatan xiqqasho dogongora keessa jirtu ijoollee Jimmaa takka silaa hambifachuu qabna. Ijoolleen tuni karaa agarsiisuu qabna. Gad darbuu hin qabnu. Ijoolleen Jimmaa ani Jimma marrete Wallagga ta'ee Gabruumee du'e warra jiru akka Dagaa Dooneefaa jira akka Musbaa Shafshaddiifaa jira. Gootota meeqa qabdi Jimmaa ijoollee tananii gorfannaa hunda nurraa gadi harinaa kanan jiru barbaada. Suutatti keessa naquu qabna. Muniiri afaanitti si qabe Muniir keenya yeroo hedduu illee walitti dhufne haasofna asumaan hawwii galatoomi yeroo dheeraadhaaf hawwiidhaanis TikTok irratti wal beennaa bakka itti walitti darbinuu qabna sun hundinuu immoo rakkoo gabrummaati wanni biraan jiru. Amma waatu jira Sheekaa Buttaa. Miidiyaa kana irratti Oromoo caalaa diinatu nama Oromoodhaaf bu'aa buusu sirriitti beeka. Miidiyaa kana irratti fira caala Oromoon ituu waliin argin namni dursee nama Oromoodhaaf bu'aa buusu hubatu diinaa jechuudha. Diinicha immoo warra afaan Amaaraa dubbaturra in eegina. Abaarsi Minilik sirriitti hojiitti hiikame. Abaarsi Minilik abaarsa yeroo jennu abaarsi gosa lama beekadha. Tokko namni keenya abaarsa kan inni itti beeku isuma cabii baddalamii fokkisii xiraa'e jedhanu sana isinitti fakkaatin. Abaarsa jechuun waan dhaloota keessatti lafa kaa'anudha. Wanni inni lafatti Oromiyaa keessatti lafa kaa'ee Minilikiif sirriitti hojjete. Warra afaan Oromoo bare. Oromummaa nuuf hin kennituu nurraan fudhattuu siin jedhee afaan si cufa. Bakka kanatti warri gudeeda Oromoo irraa dhalattan of eeggadhaa nama akkasii qaba. Oromummaa Oromoon namaaf kennas namarraa fudhatas isa kana of amansiisa. Inni an Oromoodha jennaan Oromoo miti jechuun dandeenyu warri jettan sirrii miti. Oromoon kaleessa Oromeessaa ture. Gaafa Oromeessu sana sirna gadaa heera gadaa eeggatee akkaataa heera gadaa inni ittiin bulu irratti Oromeessa. Gadaadhaan hin bulu taanaan Oromoodhaan hin bulu Oromoo tuffata taanaan Oromoo irratti roorrisa taanaan kaleessa yuunessii kennee amma sirraan fudhadhaa jechuu ni danda'a Oromoon. Garuu Sheekaa Buttaa Oromoo irraa dhalatee idda Oromoo qaba taanaan Oromummaa irraa fudhachuu hin danda'u. Isii kana walaa amansiifnu. Inni an Oromoodha jedhee Oromummaa irraa fudhachuu hin dandeenyu warri jettan an akka Jimmaatti waan isinii ka'a. Gabra ta'uu wajjiniin gosummaa fudhattee jirti. Oromiyaa keessa ni jira jedheen amana kun. Gabri immoo yoo PhD baratte, injineerummaa baratte, profeesarummaa baratte, xiinxalummaa baratte, gabrummaa waa'een dhiiga Oromoo isin ilaallatu. Nuti waa'ee dhiiga Oromootiif, waa'ee Oromiyaatiif dubbataa jirra. Isii kanas nu hubadha. Asitti immoo Ansee Muniirii wannan afaanitti si qabutu jira. Eenyuyyuu abbaarra namni ittaanu hin jiru. Abbaadhumatu of ittaana. Baala beekanuun ija qatuun mammaaksa Oromooti. Waa'ee ummata Jimmaa nuuf dhiisa.
warri hubate dhufeen wajjiniin tasgabbiidhaan nanarraffamee nama kiyyattuu qame jechuu hin dandeenye yaadaa kennatu. Kanan ta'u taanaan borca keessan seensisina. Dhimma Oromoo mari'attu dhalattoota shanan gibe abadan dhimma Oromummaa wajjiniin hin mari'atina. Yeroon akkana jedhu summii facaasuufi miti. Amma waa tokkittiin lafa isinii kaa'a. Of faarsisnaan hin jedhina. Oromoo ta'een isinitti mataa jira. Oromoo taatanii jennaan isin irratti haasaa jira. Dhimma Oromootiif jecha Oromiyaa keessaa Jimma keessatti waan godhamuu qabu godheera lafatti. Itti milkaa'uu hin dandeenye. Sababni itti milkaa'uu dadhabneef waa'ee Oromummaa wallaale. Amma bakki silaa waraanni bilisummaa Oromoo keessa qubachuu hin dandeenye eessa ture beektu? Arsii keessa ture. Eessa ture beektu? Harargee keessa ture. Bakki waraanni bilisummaa Oromoo qubachuu hin dandeenye. Eessa ture? Wallaggaan ture. Bakki kun hundi isaa haammatee nuti warri Jimmaa waraana bilisummaa Oromoo haammachuu maaliif dadhabne beektu? Oromummaa of keessaa dhabne. Ijoolleen shanan gibee keessaa Wallagga keessaa kuftee kuffisaa jirtu ni jirti. Gujii keessatti kuftee kuffisaa jirtu ni jirti. Sababa jaraatii waa'ee kanaa dubbachuu dhiifna yoo jettan of gowwoomsitan. Adda durummaadhaan gabrummaa Oromootiif namni bakka bu'ee jiru nu warra Jimmaati. Kaleessas, dheengaddas, arras. Wannan amma waa'ee battee urgeessaatiif waa'ee raayyaa kaafnaan gidduudhaan na borcitanii wama isinii tuquu barbaadeetan. Raayyaa abbaa maccaa nama kaleessa eebbisaa addunyaa wajjiniin dhimma Oromootiif dirree qabsoo turedha. Akkasuma nama awwisoo baasaa turedha. Nama ummata Oromoo of barsiise nama jennu ta'uu wajjiniin arra namicha kanaan shawwadamee jira. Namicha kanaan bitamee jira. Bitame yeroo jennu maallaqaan osoo hin taane sagalee isaatii fi jaalala ummata biraa qabu dabarsee Abiyyiif kenne. Ragaan immoo isinuu quba qabdan. Tokkoffaa gaafa faannoon leenjifamtu callisee gaafa faannoon kiiloo 4 sa'aatii 24 keessatti seenna jettu barruu gabaabaa. As keessatti yeroo tokko adeemsa. Yaaboo namitti kana maaf ol galchitan ijoollee Jimmaa waliin galchinaa faayidaan qabduu bu'aan qabduun isiniin jedhee bara. Baalagee duwwaadha. Gaafii qabnaa fi Abu Mahir gaafii qabnaa fi dhiisi Munir dubbi dhimma Oromoo irratti hin qoosinati. Dhimma Oromoo irratti qoosaa jirta dhugaa rabbii dubbachuudha. Kanaan wajjin waa'ee Oromoo haasa'uu barbaachisa. TikTokiidha nama hunda naqachuu qabda. Yeroo yaa taphadha. Isiniin dhaggeeffadha taphadha. Munir namni seenu seera qabaachuudha qaba. Kiyyaan Hamzaan kun seera hin qabaatu. Gurbaan kisee dubbatu. Dhagaye Abu Mahir kuni yeroo ati dubbattu muutirraan kaafatu dhugaa rabbii. Na dhagaye ochi namni tokko immoo yeroo inni jedhe dubbatu kocarraa wal Okay, amma ol seentemi koiga. Abu Mahir fudhachiisa ummanni Jimmaa maaliifi waboo hammachuu dadhabee bar isaanitti maa jira. Abu Mahir fidachuu yaadakke. Isi warri ammatan maal fayyadame mina himati kana na bu'aa. Ati sammuma seente tasgabbaa'e. Ilaale. Munir waa wal jaalluun qabna bar. Atis waan na jaaltuun qabda ani waan insi jaalluun hin qabu. Ilaal adaraa Oromummaa, adaraa Elemoo Qilxuu, adaraa Jaarraa Abbaa Gaddaa. Ambassaan ilmi Oromoo lafa Oromoo keessaa bakka dhabee Yaman dhaqee wareegame bar dhimma Oromootiif Oromiyaaf jecha. Adaraa jara kana mucaa kana narraa gadi buusi. Buusi narraa gadi. Buusi narraa gadi. Narraa gadi buusiin jedhe. Narraa gadi buusiin jedhe Munir sitti galche. Hayya. Laalli amma jaal tokkichooni bara 2019 maaddii tokkorraa wajjin nyaanne jaallataa lammi ijoollee hedduu ektiraa turtellee kan wajjin turre jira. Jarri sun akka carraa maneedhaa seenan. Ani baqataa ta'een du'a caalutti biyyaa ba'e. Wanna jirutu jira Jimmaan keessa. Sunis maalinni in gudeedamne sammuu gudeedamne nuti guutummaan guututti. Ummata sammuu gudeedamaa jala baasuudhaa achi wajjiniin mari'achuun hin barbaachisu. Ani dhimma wanna raayyaa isinii kaase. Raayyaa kiristaanni jaallatu, islaamni jaallatu, arsiin jaallatu, shawaan jaallatu. Anu akka nama tokkootti isa jaalladhu wannan isa hunda kaasee dubbadhuuf mata dureen isaa inni nama marroo caalatti Abiyyii gombisuu danda'u ta'uu wajjiniin kiiloo 4 keessa jirraa jedhe. Kiiloo 4 immoo Wallaggaan diroonniidhaan rukutaa jira. Kiiloo 4 immoo Basmaam jedhee Salaaleetti nu qalaa jira.
kiiloon 4 sirkaatti ummata fixaa jira. Kiiloon 4 baalee keessaa haadha hiyyeessaa buqqiseet sheekolee kashalabbii of dura qabateet lafa Oromoo baalee turistii jedheetu ummata keenya gurguratee jira. Nama kanaa wajjiniin kiiloo 4 keessa jira raayyaa abbaa maccaa. Gaafa Minilik masaraa keessatti kaartooniin si'aasofsiifamtu magaalaa Jimmaa raqeet Abiyyi ofitti na waame kana booda ol malee gadi yaadini naan jedhe. Kana jechuun isaa maal inni waa'een Oromoo gadii jechuudha. Kanaafan ijoollee siinyaa raammoo waa'ii Oromoon beennee wajjin mari'achuun hin barbaachisu. Mana sheekaa buttaa wannan dhufeef adda durummaadhaan erga dabarfachuuf. Nama yeroo hunda nama mormaa bar sheekaa buttaa maaliif morma beektaa? Abiyyi Jawaariin gara qabsoo karaa qawweetti waamuu dadhabuu isaarraa kan ka'e ni isa mormaa ture. Eksiirra kan maxxansaa ture sheekaa buttaa nan hordofaa waggaa 3 dura feesbuukii isaa jalaan dhabamu. Mormuu wajjiniin immoo ana caala inni nama dhiibbaa gochuu danda'u as keessatti ergaa dabarfachuun qabaadhaaf ana sitti dubbataa jira. Asitti ijoollee raammoo latti galchite. Egaa dubbii kiyyaan fixadha. Wanni Jimmii waraana simachuu dadhabdeef Abbaa Jifaartuu kaleessa ummata Oromoo galaafate. Maaliin? Waa sadi'iin. Kun waan lafa jiru kaaduu hin dandeessan. Gaafa Arsiin lolatu, gaafa Arargeen lolatu, gaafa Walloon lolattu loo'ee ummata Oromoo keessaa ba'ee raqeeti waa 3 raqee achi keessa qubsiisee gad deebi'e Finfinnee raqee kiiloomeetira 300 fi sanaa ol. Maal? Amantaa koon tuqin akka nama amantaa qabu. Jimmaan na jalaan tuqin akka waan Jimmi kan isaa taate. Karaana keessa baatee Wallaggaan nattu, Beddelleerattu, Geeraarattu sii kennee jedheen. Uummanni keenya sun sana qabateeti dabarsee wal kenna. Yoo namni tokko waa'ee Oromoo dubbatee dabarsee kenna. Wallaggi waraana bilisummaa Oromoo nyaachisee karaatti agarsiisee in agarree jedha. Arsiin waraana bilisummaa Oromoo haammateet in agarree jedha. Uummanni Jimmaa immoo ilmoo isaa dabarsee kenna. Kanaaf woboon achi keessatti sabatuu dadhabdeeti tokkichoon dhiirti 2019 Shanangibee raafte achi keessaa fuudhamtee Wallaggaan nattee wareegama goototaati ittiin gaabbusan. Kanaaf maal isiniin jechuun barbaade? Mata dureen keenya waa'ee nabiyyiin Oromoo miti jechuuti. Waa'ee nabiyyiin Oromoo miti jechuu irratti yoo raayyaa abbaa maccaa an ilma Oromooti waan kana qulqulleessa jedhee isin kabajee dhufe isa irratti na gaafadha. Yoo namni barreessaa kitaabaa ta'ee Shanangibee keessaa kitaaba barreessu dhufee isin biratti lakki Abiyyiin Oromoodha xuraa'uu hin danda'u jedhanii anatu isinii dhufa. Viidiyoo ba'ee akkaataa isaatii wajjiniin. Ijoollee raammoo dalagaa biyyaa baatee immoo waan Abiyyiin Jimma keessaa ba'ee taqilaa ministeerii ta'e faarsitu na wajjin hin falmisiisina. Annamaa yeroo Abiyyi aangoo qabate keessatti wallaahi Rabbiin fuula isaanaa dhabsiisu magaalaa Jimmaa keessatti waggaa 2 tunni bulche keessatti yeroo 7 jedhame. Yeroo 7 keessaa 3 duutinatti murteeffame. Qoosaa isinitti hin fakkaatin sababuma Abiyyiin Oromoo miti jechuu addabaabayii irratti tokko gaafa Jawwaari irratti yaaliin ajjechaa geggeeffamu hiriira guddaa geggeessineeti yuunivarsiitii Fillafiitiitti maayikii qabadheen Abiyyi akka Oromoon taane ummataaf labse. Qabamee mana hidhaa seene. 2 gaafa hiriirri wayii sana dura ka'e niyyi addabaabayii irratti labse. Sanaaf hin hidhame. Kan biraa immoo waa'ii lafa Oromoof kennuu irratti hidhame. Walumaa galatti yeroo 7 hidhameen 8ffaatti lubbuu kiyya baafadhee jechuudha. Kanaaf abbaa argee wajjin munaaquu hin danda'u. Warra waa'ee Oromoo beeku, warra seenaa baruu barbaadu, warra of kennee bilisummaadhaaf of qopheesse qofaa wajjin hin haasa'a. Kan kanarraa hafe ijoolleen Jimmaa yoommoo dhiira taatan, yoommoo dhugumatti dhugaa barbaaddan bakka ayyuu keenya jettanitti na affeerradha. Ani Jaabir Jibriil Aliyyi dhalataa Shanangibee Gaatiraa gandi kiyya Kimmiso ifa baaseenis nima ammas irra deebi'ee Abiyyiin Oromoo miti, Muktaar Kadiris Oromoo miti, Abbaan Jifaaris Oromoo miti, seenaa jarra hojjete Oromoodhaaf galmaa'uun qabu. Ulfaadhaa galatoomaa itti fufadha. Galatoomii Abumaayir. Adeemsa. Abumaayir adeemsan gaafii wayiin gaafachuu barbaada. Nama asirra taa'uufis carraa kanneen akka dubbatu. Qoqqoodha inni goolamnaa dubbii Abumaayir kana xiqqashoo wanni nuti isa yoonta jenneef. Abumaayir dhiifannuree namni taa'u jira munir jara kana namni ni haayee. Meedhaa bu'aa dubbii takka sirreessina. Dubbii takka sirreessina. Munir. Kaayyee itti fufa. Nageessa. Anatu wannan jijjiirradha headphone jijjiirradha waa
haasaa Hangasi haasaa Abu Maayir kana itti gudunfaa itti goona. Implikeeshinii siyaasaa Munir hangasi haasa'u daqiiqa matakkaan. Fudhadhu. Wallahi Abu Mu'aar yeroo baay'ee sagalee kan kee haasa'u kan keellee argee jira. Baay'ee sitti gammadee jira. Ammallee deebi'ee demoo kaabuttaanis hojii bareedaa dalagaa jirta. Jabaadhuutti mana isaallee fooloo godha. Warri dhuftan marti yeroo mana kana yeroo gabaabaa keessatti akka tiktaakiin isaa guddatu. Kabiraa demoo Abiy akka Oromoon ta'in ragaa hedduutu jira. Jalqaba wamma tokkoof lama haasa'a. Gaafa filamu san gaafa Hayilamaariyaam irraa baandiraa gadi jedhee fudhatu. Gaafa haadha faarsan haati hin faarfamtu miti. Abbaan illee ni faarfama. Abbaan lubbuudhaan waallee oddoo godhate abbaa of biratti waama barsitee ofiitiif illee hin jiru namni akka Abiy hayyoota Oromoo tuffatu hin jiru takka jedhi. Oromoo yeroo jijjiiramaa san biyyatti galtee miliilee addaraashii irratti addunyaarra hayyoon Oromoo hurrisee biyyatti galee marii haasawaa godhu inni eessa deeme? Daani'el Kibra qabatee Beeraawi Tiyaatirii dhaqee Shimallis Abarraa ka amma arrabsu 360 irraa Azmaarii Amaaraa jara adannaquuf jara bira dhaqe. Silaa ilma Oromoo otoo ta'eeti hayyoota Oromoo waggaa dheeraa biyya ambaa keessatti waa'ee Oromoof Oromiyaa irratti mataan isaan dhukkubee waa baay'ee dalagantaniin dhaqee galatoonfata otoo ilma Oromoo ta'eeti. Waa hedduu waa'ee Abiy yoo waa'ee ati Oromoodha jedhaniin dalga dubbata. Dalga dubbata. Ilma Oromoo otoo ta'eeti gaaffii Finfinnee gaafa hangoo irra beesan yeroo gabaabaa keessatti deebisa. Saba guddattuu isa duubaan jira. Ilma Oromoo otoo ta'eeti. Kanaaf Abiy Oromoodha nun jedhina. Namni akka Abiy Oromoo tuffatuu fi Oromoo jibbu tokko hin jiru lafa kanarra. Shoortii miimoriin Abiy Oromoodha hayyattu. Fixadhe galatoomaa. Okay, Munir Okay. So ani amma waa'ee dhiigaa haasofnee hagamma garuu siyaasaadhaan waggaa torban kana garam deeme namni kun godhanii gara siyaasaatiin ilaaluun immoo baay'ee barbaachisaadha. Waggaa torban darbe kana namni kun maal godhee namoonni isa wajjin hojjetan immoo eenyudha? Isaan hoo maal jedhanii jennee ilaaluun barbaachisaadha. Namni isa wajjin hojjetu keessaa tokko Daani'el Kibrati. Daani'el Kibret maskarama warra irratti dhihaatee bilchiginaan kan uumame piroojeektii Minilik jalqabe galmeen gahuu fi kan ammoo kan goonu barumsaan ijoollee lafaa baatu jijjiiruudhaan fiixiinsaan hojjechaa jira jedhe. So Minilik akkanumaan maqaadhaaf otoo hin ta'in kan jibbinu eenyummaa Oromoo balleessuu irratti seenaa Oromoo balleessuu irratti afaan Oromoo balleessuu irratti bulchiinsa Oromoo balleessuu irratti sirna ijaare Minilik jechuudha. So san galmaan gahuu fi hojjennaa jedha. Biraanuu Naggaa siyaasatti kan dhufe Oromiyaa Oromoo irraa baraaruuf dhufe. Biraanuu Naggaa osoo ana bakka sana keessanii haga Abiy hojjetaa jiru kana hojjechuu hin danda'u na jedheetu warra deeggartoota isaa Washington DC dhufe deeggartoota isaatti dubbate jechuudha. San maaliif jedhe? Muuziyeemii masaraa Minilik yommuu ijaaru wanti hojjette kun maaliif kana gootaa? Uummata Oromootiin walitti sila qabamee hin gaafadhee jedhe. Lakki kana kan hin godheefi waa'ee biyyattii kanaa yeroo Oromoo kana ilaalanii irraa haa barataniifanii